Manni kitaabaa Abroot bakkeewwan ga'umsa tuurizimii akka magaalaa Finfinnee jiran keessaa isa guddaa ta'uu kan ibsan Komishinariin Komishinii Tuurizimii magaalaa Finfinnee Komishinar Hundee Kabbadaa kaayyoon guddaan marii paanaalii kanaas hawaasni aadaa dubbisuu akka cimsatu jajjabeessuu fi mana kitaabichaas daraan beeksisuuf jedhan. Hariiroo guddaa qabu jedhee yaada. Egaa biyya keenyatti baramuu haa dhabu malee biyyoota biraa irratti laayibirariiwwan akkanaa kan akka iddoo ga'umsa tuurizimii guddaatti namni kan daawwatu. Keessattuu erga Abroot hundeeffame asis iddoo ga'umsa tuurizimii guddaa ta'eera magaalaa Finfinnee keessatti guyyaa guyyaatti tuuristoota hedduutu dhufee as daawwata. Haala waliigalaa manni kun keessa jiru akkasumas immoo beekumsa garaagaraa manni kun qabatee jiru daawwachuudhaaf kan dhufu nama hedduudha. So iddoo ga'umsa tuurizimii guddaadha jenneeti kan fudhannu baay'inaanis yoo fudhanne lakkoofsa daawwattootaatiinis lakkoofsa tajaajila warra argatuunis yoo fudhanne baay'ee guddaadha jechuudha. Mana kitaabaa kanatti kanneen fayyadaman beektonni baay'een jiraachuu kan himan obbo Hundeen beekumsa isaaniitti fayyadamuun damee indaastirii tuurizimii magaalaa Finfinnee caalmaatti guddisuuf kan walitti dhufanii hojjechuun barbaachisee jedhan. Humna waa'ee tuurizimii sirriitti hubatudha. So qabeenya tuurizimii magaalaa Finfinnee qabdu kana sirriitti hubachiisnee qaamaanis daawwachiisnee akka waliigalaatti immoo dhimmoota indaastirii kana keessa jiran irratti yaada isaanii qeeqa isaanii akka nuuf kennan darbees immoo mata dureewwan garaagaraa dhimmoota tuurizimii ilaallatan irratti qorannoodhaanis qo'annoodhaanis deeggaruudhaan yaada isaanii fudhannee galtee karooraa godhannee indaastirii kana keessatti waan bu'aa buusuudhaa qabnu akka buusnuuf kana kaayyeeffateeti egaa mariin paanaalii guyyaa har'aa kun jalqabne mariin kun itti fufiinsaan kan gaggeeffamu ta'a. Dargaggoota humna biyyaa ta'an beekumsaan qaruun guddina biyyaaf murteessaadha. Manni kitaabaa Abroot sa'a 24 kan hojjetuu fi guyyaatti namoonni 10,000 itti fayyadamuufis ta'ee daawwachuuf ni dhufu kan jedhan Daayiriktarri olaanaa mana kitaabaa Abroot obbo Mulaqan Taarikuu mana kitaabaa kanatti fayyadamuun qorannoof qo'annoo kanneen geggeessanii fi barnoota illee isaaniif kan itti fayyadaman dhibbeentaan 70 dargaggoota ta'uus ibsan. 70% 80% የሚሆነው ተጠቃሚዎቻችን ወጣቶች ናቸው። dhibbeentaa 70-80 mana kitaabaa keenyatti kan fayyadaman dargaggoota. Kanaafuu dargaggoota kan iddoo tokkotti argannee marii paanaaliin waltajjiiwwan adda addaan biyya keenya kan ittiin beeksisnu. Kana malees Koomishiniin Tuurizimii magaalaa Finfinnee waliin ta'uudhaan afaanota, duudhaalee, aadaa, beekumsa qe'ee biyyi keenya qabdu kan ittiin beeksisnu waltajjii garaagaraa ni qabna. Manni kitaabaa Abroot Koomishinii Tuurizimii magaalaa Finfinnee waliin hojjechuuf kan waliif mallatteesse yoo ta'u kaayyoo waliigaltichaas tokkoffaan aadaa dubbisuu jabeessuun dargaggoonni beekumsaan akka ciman taasisu kaayyoon lammaffaan ammoo tuurizimii magaalaa Finfinnee akkamiin babal'isuun deeggaruun akka danda'amu irratti mari'achuudha kan jedhan obbo Muluqan mariin paanalee kunis ji'a ji'aan kan itti fufu ta'uus ibsan. አሁን በያዝነው ፕሮግራም በየወሩ የሚቀጥሉ ናቸው። Akka sagantaa amma qabannetti ji'a ji'aan kan itti fufu ta'a. Mata dureewwan irratti mariisisnus adda baasneerra. Keessummoota qaamolee hawaasa garaagaraa irraa affeeruunis adda baafneerra. Dhimmoota adda addaa irratti ni mari'anna. Giddugaleessa kan taasifannu garuu dargaggoota.